Harka fuunee akkam jirtu maatii Miiltoo Tech har'a kan isiniif qabannee dhufne akkamiin serial numberii laptopii takkaa baruu dandeenya ka jedhudha. Serial numberii yeroo baay'ee laptopii keenya gara jalaa in argama. Garuu serial numberiin kun rakkinoota yookaan immoo haalota garaa garaatiin baduu yookaan irraa folloquu sababii danda'uu fi gama command promptiitiin akkamiin baruu dandeenya kan jedhu irrattidha. Tole kanaaf dursa maal gochuu qabna start jenna. As gubbaa kana irratti CMD jenna. CMD gaafa nuuf dhufee jedhu right click jenne run as an administrator goone yes jenna. Kana booddee akka kanaan nu dhufa akkuma argaa jirtan kana. Kana booda as gubbaa irratti maal jennee barreessina isinitti fakkaate W mic by OS get serial number jenne barreessine. Yeroo barreessitanii kuno serial number jettanii yeroo barreessitan kana gidduutti as gidduu space yookaan walirraa butuun hin danda'amu. Akkuma amma jiru kanatti walitti fufnee barreessina jechuudha. Kana booda enter click goona. Akkuma nuuni enter click goone as gubbaa irratti enter goona. Kana booddee serial numberii keenya bakka kanatti nuuf fida jechuudha. Serial number jedhee egaa tutorialiin keenya har'aa kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha. Chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasumas sabaayi hawaasummaa kanneen akka Facebook fi Twitter keenya like gochuudhaan akka nu hordoftanii. Kana malees chaanaalii Telegiraamii keenya join gochuudhaan maatii haa taanu isiniin jenna. Galatoomaa.